Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala biyyoota garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam ayyoona geessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya galanni ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Eebbi haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maaramii, eegumsi ergamootaa, dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenya Sillaasee hunda keenya duukaa haa ta'u. Guyyaa har'aa kana kan walitti ilaallu hafuura andarbii kan jedhu afaan Amaariffaatiin andarbii jedhama. Afaan Oromiffaatiin immoo hafuura qe'ee namaa mana namaatti ergamuudhaan, meeshaa mana keessaa caccabsuudhaan, foddaa fi balbaloota namaa rukuchuudhaan beekamuu jechaadha. Nama fakkaatee mana irratti dhagaa darbachuu, foddaawwan mana garaagaraa caccabsuu, jeequmsaa fi tasgabbii kan nama dhowwu kutaa 21ffaa ganama qabamuu yeroo santuubiitiin dhiyaatu. Dhugumatti hafuurri kun namoota baay'ee hafuura rakkisaa turedha. Namoota baay'ees hafuura rakkisaa jiru. Dhagaan gaafa darbatamu malee eessaa akka darbatamu, qodaan gaafa cabu malee maaltu akka cabse, naannaan sun jeequmsa tasgabbii akka hin arganne hafuura taasisu jechaadha. Hafuura andarbiin. Hafuurri kun dhuguma jira moo hin jiru? Biyya keenya keessa jira namoonni baay'een kanaan miidhamaniiru, nageenya dhabaniiru. Mana isaanii amma gurguruu, naannaa isaanii gadhiisanii hanga ba'uutti hafuura kanaatiin qaqqabanii jiru ni jedha. Mallattoo isaa fi hojii isaa andarbii yookiin immoo hafuura darbannaa dhagaa fi wantoota garaagaraa kana waliitiin haa ilaallu. Kutaa 21ffaa ganama qabamuu laalla. Akkuma beekamu yeroo santuubii sabiskiraayib kan gootan namoota 500 olidha. Garuu hirmaannaan keessan nama 90 yoo baay'ate nama 100 caalu. Akkuma beekamu fedha hafuura hamaa ittiin mo'annu, ittiin injifannu, maatii keenyas waan hamaa kanarraati, firoottan keenyas waan hamaa kanarraati ittiin baraarru fedhuu waan fedha qabdan natti hin fakkaatu. Maalumaafuu isin fayyada. Tooftaa ittiin hafuura hamaa kamiin iyyuu mo'achuu fi injifachuu dandeenyu kutaa 21ffaa ganama qabamuu koorsii keenya walitti fufiinsaa walitti ilaalla. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa. Yoo immoo isinitti toluu baate immoo warri gartuu daabiloos ta'e immoo maalbaata diislaayikii gochuu danda'a. Diislaayik jechuun natti hin tollee hin barbaadu, waa'ee hafuura hamaa kana baruu hin barbaadu kan jedhan yoo jiraatan diislaayikii godhu. Walumaa gala diislaayik jechuun hin barbaadu, hin fedhu, natti hin tollee, fudhatamaa miti jechuudha. Warri fudhattan, warri barbaaddan, warri ittiin fayyuu barbaaddan laayikii gochuun, sabiskiraayibii gochuun walii dabarsaa. Maatii keessanis ofii keessanis rakkoo hafuura hamaarraa oolfadhaa isiniin jechuun barbaada. Hafuura andarbii kan jennu kun andarbii xilaawagii yookiin immoo suura namaa kan waraanu, waraani, cabsi, barbadeessi, gubi kan jedhu jechaadha. Gosoota seexanaatii jedha. Xilaawagii fi andarbiin kun suura nama waraanee, suura namaarra ejjete kan namatti ergamudha. Gosoota hafuurotaatii jedha yookiin immoo gosoota seexanotaatii jedha. Keessumaa immoo hafuurri andarbii kun karaa qajeelaas ta'e, karaa sirriis ta'e, karaa biraaniitis waraansisaa, dorgommiin isaa jechuun warra hamaa raawwatan namoota 100tti abaarsaatiin waliigaluutiin daabiloosiitiif kan dhiyaatee fi hojii addaa kan qabu raawwachuudhaan horiisaadhaan maatii keessatti dubartii yookiin immoo dubarri yoo jiraatte jiraachuu ishii erga beekeen booda zaarii fi yookiin immoo hafuura faksiisa qaalluu kanaa fi gaaddidduu ijaa dabalata kan ofirraa qabdu jiraachuu isaa erga beekeen booda hafuurri kun kan ergamudha. Hafuurri kun gaafa ergamu gaaddidduu ijaa
dubaraa mana keessa jirtu jiraachuu ishee erga beekeen booda gaadidduu ijaattis fayyadamee maatii sana irratti karaa kanaa kan ergamudha jedha. Kanaatiin booda hafuura budaa ta'uudhaan nama barbaadan nyaachuudhaan itti aanee immoo hojiinsaa inni guddaan dursaa cifiroota yookiin immoo seexanootaa waamee walitti hidhuudhaan alaatii gara keessaatti galuudhaan naasisuudhaan baay'ee sodaachisaaf doorsisaa kan ta'e diraamaawwan garaagaraa namarratti hojjechuu danda'u jedha. Hafuurri kun gaaddidduu ijaanis wal qabate daa'ima mana keessaa dubara jirtu irratti dabalataan ergamee jiraachuun isa erga beekameen booda hafuurri kun diraamaa garaagaraa namarratti hojjechuu danda'a jedha. Diraamaa garaagaraa namarratti hojjechuu danda'a. Fakkeenyaatiif naannaa mana jireenyaatti balbala manaa, foddaa manaa, baaxii yookiin qorqorroo kan jennu dhagaa garaagaraa darbachuudhaan namoonni akkatti dhiphatan baay'een isaanii jiru. Dhagaan gaafa darbatamu ni agarra, eessaa akka ta'e garuu hin argamu. Balballi yookiin foddaan gaafa cabu ni agarra, garuu eessaa akka ta'e hin agarru. Namoonni hafuura kanaatiin rakkatan baay'een isaanii kan hin garramu poolisii waamanii amma eegsisuutti, ollaa waamanii hanga eegsisuutti, waajjira poolisii deemanii amma iyyachuutti kan qaqqaban jiru. Boqonnaa dhabne halkan manni keenya ni dhaanamaa, foddaan balbala keenya caccabee dhume, meeshaan mana keenya keessaa caccabee dhumeera, koottaati warra yakka raawwatu kana, warra harkan duratti waan akkasii raawwatu kana nuuf eegaa jedhanii poolisii dhaabanii ollaan bahee namoonni eeganii tokkollee argachuu hin danda'ani. Yeroo isaan dhufan dhokachuu danda'a. Otuma namoonni eegaa jiranii darbachuu danda'a. Mana keessaa qodaan hin caccaba. Qodaan walitti bu'a. Jarri kun boqonnaa hin qabani, tasgabbii hin qabani. Hafuurri kun baay'ee hamaadha jechaadha. Kanaan booda maatii kana doorsisuudhaan, maatii kana jeequu fi dhiphisuudhaan hafuura ergamudha. Mana keessatti immoo ala kan taa'e dhagaa haa ta'u, meeshaa biraa haa ta'u, bakka ture bakka biraatti kaasuudhaan amanuufillee amma nama dhiphisutti yookiin immoo amma nama rakkisutti gara manaatti qaamota namaa irratti illee ergamuudhaan yookiin immoo darbatamuudhaan reebuudhaan nageenya kan nama dhowwu, halkan namoonni akka tasgabbaa'anii hin rafne, akka isaan hin boqonne hafuura taasisuu jedha. Namni akka hin rafne, namni akka hin boqonne, namni akka hin tasgabboofne kan taasisuudha jedha. Hanga gurguranii naannicha gadhiisuutti naannaa sana ba'anii qabeenya qaban hundumaa gatii hin taadhin gurguranii akka isaan bahan isaan taasisaa jedha. Inni biraan dabalata immoo nyaata balleessuudhaan nyaanni akka raamma'u, nyaanni akka inni tortoru, nyaanni akka inni zaagu yookiin immoo daanda'u gochuudhaan foolii addaa akka inni qabaatu taasisuudhaan kanaa kan wal fakkaatu raayyaawwan seexanootaa bifa kanaatiin ergamuu jedha. Baay'ee kan nama dhibu alarraa dhagaa darbachuudhaan, meeshaa bakka tokkotti kaasuudhaan yeroo bahanii ilaalan eessa akka ta'e hin beekamu, eenyu akka ta'e hin beekamu, sagalee qofaatu dhaga'ama, eegameellee bira ga'amuu hin danda'u. Waaqayyoon yoo isa qabe malee dhugumatti waaqayyootiif wanti dadhabamuu hin jiru. Faaruu 146 lakkoofsa 5 irratti waaqayyoon warra hidhaman ni hiikaa jedha. Dhugumatti biyyi lafaa hafuura hamaatiin, hafuura xinqulaatiin, hafuura matattiitiin, hafuura seexanaatiin, hafuura shakkiitiin, hafuura jaatamii jaatiin, hafuura manaafiqiitiin, hafuura ahizaabiitiin biyyi lafaa rakkattee jirti. Namoonni baay'een rakkachaatii jiru jechaadha. Itti aanee matatiidhaan kan ergaman gosoota ilbiisotaa fi lubbuu qabeeyyii
weerara isaanii hafuura matatiitiin kan ergaman gosoota lubbuu qabeeyyii xixiqqoo ta'an fi weerara isaanii jedha. በመተት የሚላኩ የተባይና የመናፍስት ወረራ isaan kun immoo matatiin kan ergaman gosoota raammoo abbaa cingaarree ta'uu danda'a, gosoota mixiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a, gosoota goondaa kan jedhu ta'uu danda'a, gosoota bookeewwan garaagaraa ta'uu danda'u. Isaan kun immoo matatiin ergamuu jedha. Hafuuronni hamaan miidhaawwan garaagaraa gidduudha. Hafuuronni hamaan miidhaawwan garaagaraa isaan qaqqabsiisan keessaati xixiqqoo fi sirriitti mul'achuu kan hin dandeenye lubbuu qabeeyyii kan ta'an weerara isaanii ni gaggeessuu jedha. Isaanis immoo tokko tokkoon isaanii matatiidhaan mattatamanii yookiin immoo hojjetamanii namni qaama isaa, rifeensa isaa, uffata isaa irratti injiraan ta'uu danda'a, beeccoo ta'uu danda'a. Kanaaf kan kana fakkaateen baay'achuu danda'u. Mataa irratti rifeensa injiraanii, algaa irratti kan akka beeccoo fi tafchii garaagaraa yeroo hundumaa baay'ee baay'atanii fi sirriitti kan mul'atan ta'uu danda'u. Inni biraan immoo hantuuta hoomaa hantuutaatiin otoo hin yaadamiin, otoo hin eegin mana keessatti kaachuu, mana keessatti qodaa caccabsuu, mana keessatti qodaa nyaachuu, mana keessatti nama jeequu, balbalaa fi foddaa garaagaraa kutaa ciisichaa keessatti uffatoota garaagaraa nyaachuu, koornisii irratti sagalee hin jirre dhageessisuu, mana diiguu, mana u'uruu, qodaa mana keessaa nyaachuu, shiboo garaagaraallee otoo hin hafin nyaachuu danda'uu jedha. Tasammoo darbannaa dhagaa, foolii manaa, foolii uffata hin taane, foolii hin barbaachisne adda ta'e durarra kan baramin irratti mana ciisichaa namatti ulfaachuu, hirriba nama dhowwuu, nama qaajjeessuu yookiin immoo abjuu garaagaraa arguu, kanaaf kan kana fakkaatan daabiloos ilma namaa irratti hafuura matatiin ergame gochaa akkas akkasii namarratti raawwataa jedha. Dhugumatti barnoonni kun baay'ee tokko salphaa fakkaata yeroon taa'ee ilaalu yookiin dabarsu. Kana beekuun garuu tooftaa kana beekuu garuu faayidaa guddaa qaba. Isiniifis nuufis kiristaana kamiif iyyuu. Inni itti aanu immoo hafuurota tumaa yookiin immoo niqqisaati kan jennu. Hafuura tumaa yookiin immoo niqqisaatii kan jennu jedha. Bara keenya keessatti hafuura hamaa miidhaa kan qaqqabsiisan keessaatii hafuurri niqqisaatii yookiin immoo hafuura tumaa tokkoo fi isa biraatii jedha. Dargaggoonni, dardaroonni, shamarroonnii fi dhiironnii fi dubartoonni bara kana keessa keessumaatii qaama isaanii irratti, dugda isaanii irratti, harka isaanii irratti, laphee isaanii irratti kan isaan naqqifatan yookiin kan isaan tumatan bofa kan fakkaatu, diraagoon kan jennu, giinxi yookiin immoo funyit kan jennu, gosoota garaagaraa leenca, qeerransa, jaldeessa, yeejii, quuroo, lukkuu, ibidda boba'u, waraana, albee waraanaa, gaara, irraangadee, abaaboo kanaan kan fakkaatan qaama isaanii irratti yeroo naqqifatan, yeroo tumatan ni agarra. Hafuura hamaa kanaatiin hafuurri tumaa kun bineensaa fi lubbu qabeeyyii
of hordofsiisee gara namootaatti ni galaa jedha. Filannoon isaanii hordofuudhaan kan galu yoo ta'u, akka leencaatti yoo ta'e qorumsi isaa sunis baay'isuudhaan, halkan isa abjuudhaan itti gamuudhaan, bishaan yookiin immoo wal makiinsa kan ittiin mul'atu yoo ta'e, hubannoo dhabiinsaa fi baay'ee dhiphachuu, hunduma biratti murteessuu danda'uu dhabuu, shakkuu, waa namaa yaaduu, waa namaa raawwachuu, yeroo hundumaa waan faallaa ta'e raawwachuu, yaadni isaanii yaada faallaa, of jaalachuu fi dhibbaan dhibbatti of fedha mataa isaatiin kan ba'e jireenyi isaa jireenya gadadoo fi jireenya dhiphinaa ni ta'a jedha. Hafuura andarbii jechuun hafuura matatii namarratti hojjetamee meeshaa namaa, qe'ee namaa yeroo hundumaa walitti fufiinsan halkan namni akka hin ciisne boqonnaa dhowwuudha. Kutaan 22ffaa torbeetti dhufu hafuura salaabii yookiin immoo hafuura saamtu sabsibee kan jennu jechaadha. Isa walitiin ni ilaallaa, hordofaa. Dhugumatti barumsa kan argachuu dhiisuu dandeessu. Hanga ammaatti afaan Amaariffaatiin malee waa'ee hafuura hamaa kan afaan Oromiffaatiin baay'ooliin keenya hin beeknu. Otoo hin beekiin waliin dhalannee waliin guddannee jireenya keenya guutuu dabarsaadha kan jirru waan ta'eedhaaf barumsi kun isin fayyadaa, ittiin kaffaltanii walii sheer godhaa, dhaggeeffadhaati, cimaa jabaadhaa. Bara kana keessa darbuudhaaf amantaa isin barbaachisa. Amantaa malee humaa gochuu hin dandeessanii, kadhannaa malee, sooma sagada malee hafuura hamaa mo'achuu hin dandeessanii. Waaqayyoon waan hamaa hafuura hamaa isinirraati haa qabu. Du'a keessanii gaditti isinii